Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa hanga addisee taanaati waliin tura. Itoophiyaan dhiibbaawwan dinagdee addunyaa dandamachuun guddina ishee itti fufsiisti jedhanii ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed riifoormii dinagdee Itoophiyaan dhiibbaawwan dinagdee walitti bu'iinsa addunyaa irratti mudateen dandamachuun guddina ishee akka itti fufsiistuu dandeessiseera jedhaniiru. Dr. Abiyyi miseensota mana maree bakka bu'oota uummataarraa gaaffii ka'aniif deebii fi ibsa kennaniin akka dubbatanitti walitti bu'iinsi biyyoota biroo keessatti uumame Itoophiyaa irratti dhiibbaa geessiseera jechuun dubbataniiru. Walitti bu'iinsi biyyoonni gurguddoon keessatti hirmaatan guddina addunyaa fi sochii daldalaa irratti dhiibbaa geessisuu eeranii gatiin boba'aa xaa'oo akkasumas loojiistikii dabaluun isaatiin qaala'insi gatii naannoo muraasa irratti gara biyyoota garaagaraatti babal'ateera jedhaniiru. Haaluma kanaan Itoophiyaa keessatti gatiin meeshaalee alaa galan dabaluun rakkoolee walqabatan geessisuun kan ibsan Dr. Abiy waggoota muraasa darban keessatti fooyya'insi dinagdee goro hojiirra ooleen dhiibbaawwan kanaan dura dandamachuun guddina ishee akka itti fufsiistu gochuu ibsaniiru. Damee qonnaatiin waggootan darban keessatti sanyii filatamaa babal'isuu fi hojiiwwan qonna jallisii guddisuun bu'aa qabatamaa galmeessuu eeranii naannoo Oromiyaa godina Booranaatti oomishni qamadii olaanaan mul'achuu akka ragaatti dhiyeessuu ibsaniiru. Liqii kanaan dura nurra ture dinagdee sarara diimaa keessa gallee turre amma dhibbantaa 50 ol gara sarara magariisaatti ce'us eeraniiru. Carraa hojii uumamuun keessattuu hojii biyya alaatti ramaduu fi intarneetii carraa hojii uumamuun akka danda'amus ibsaniiru. Manni marii bakka bu'oota uummataa waxinee bajataa mootummaa federaalaa bara 2019 birrii tiriliyoona 2 fi biiliyoona 300 fi biiliyoona 39 ol ta'uun dhiyaate raggaasiseera. Piroojeektoonni rakkoolee hawaasa dinagdee uummataa furuun jireenya hawaasaa fooyyessuu jedhanii pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheetti piroojeektoonni garaagaraa qarshii miiliyoona 629 ijaaramaa turan xumuramuuf tajaajilaaf banamaniiru. Dabalata isaa Bushuraa Alii akka ittaanutti qindeesseera. Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheetti piroojeektoonni garaagaraa qarshii miiliyoona 629 ijaaramanii xumuraman tajaajilaaf banaa taasifamaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaafii misooma hawaasa naannichaa duraa duubaan deebisuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaa kanneen hojjetaa jira. Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheetti piroojeektiin wiirtuu kennaa tajaajila tokkoffaa moosaaf dabalatee piroojeektoonni garaagaraa baajata mootummaa fi hirmaannaa hawaasaa qarshii miiliyoona 629 ijaaramanii xumuraman bakka pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii argamanitti tajaajilaaf banaa taasifamaniiru. Mootummaan gaafilee hawaasaa deebisuuf hojii hojjetaa jiruun wiirtuu kennaa tajaajila iddoo tokkoo daran babal'isuuf xiyyeeffannoo addaa kanneen hojjetaa jiraachuu obbo Awwaluun ibsaniiru. Mootummaan rakkoo bulchiinsa gaarii furuu irratti fuulleeffatee hojii hojjetaa jiruun piroojeektoonni wiirtuu kennaa tajaajila tokkoffaa fi ijaarsaawwan mana gandaa babal'isuun hawaasni tajaajila itti dhiyeenyaa fi bakka tokkotti akka argatu ciminaan hojjetamaa jiraachuu bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Kifaloo Adaree kan ibsan torban kana keessa. Hojii tajaajila lammummaa fi imala oomishtummaan of danda'uu godhamaa jiruun milkaa'inni qabatamaan galmaa jira jedhanii hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffayaaluu Tafarraa dabalata isaa Marshaa Shophaa akka ittaanutti qindeesseera. Mootummaa ida'amuutiin jijjiiramoota ilaalchaa akka dhufan ejjennoon qabame keessaa inni guddaan ilaalcha harka biraa eeggachuu cabsuun mantaa fi humna carraa misoomuu qabnu fayyadamuun guddachuu ni dandeenya jedhu akka dagaagu gochuudha. Bara kanas naannoo Oromiyaatti hojii kenna tajaajila lammummaa cimsuun rakkoo dinagdee fi hawaasummaa hiikuu fi akkasumas eeggattummaa gargaarsaa hambisuun oomishtummaan of danda'uu fi karoorfamee hojjetamaa jira. Naannoo Oromiyaatti sadarkaa raawwii hojii kenna tajaajila lammummaa gannaa fi gargaaramtummaarraa gara oomishtummaatti taasifamaa jiru koree olaanaa sadarkaa naannootiin bakka hoogganaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kafaaloo Tafarraa argamanitti qoratameera. Hoogganaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kafaaloo Tafarraa gama kanarratti yaada kennaniin jingama kenna tajaajila lammummaa gannaa fi gargaaramtummaa hanga dhumaatti hambisuun oomishtummaa milkeessuuf karoorfamee hojjetamaa jiruun bu'aa qabatamaan galmaa jira jedhan. Keessattuu kenna tajaajila lammummaa gannaatiin hojii hojjetamaniin baajata mootummaan alatti hirmaannaa hawaasaatiin rakkoon hawaas dinagdee uummataa akka hiikamu ta'aa jiraachuu himan.
himan. Kenni tajaajila lammummaa ga'ee inni ijaarsa biyyaa keessatti qabu olaanaa waan ta'eef akkaataa karoorfameen raawwachuu fi kutannoon hojjechuu qabnaa kan jedhan obbo Kaffaaloon milkaa'ina isaatiif ammoo qindoominaan hoogganuu fi sirna deeggarsaa fi hordoffii bu'a qabeessa diriirsuun murteessaa akka ta'e obbo Kaffaaloon kan ibsan torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya irraa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, koomenti, sabiskiraayib gochuun hordofaa isiniin jechaa torban tibbana kan biroo qabannee hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.